Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Qulqulloonni barattoonni Focus Finfinneef namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan hundumtuu ani Paaster Naa'ol Baqqaleeti. Yeroo dheeraadhaaf walii wajjiniin qayyabachaa kan jirru ergaa gara Qolosaayisitti barreeffame har'a introductionii wajjin kutaa 10ffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Kutaan har'a qayyabannu xiqqoo ishee bal'achuu waan danda'uu fi akkasiin obsaan na dhaggeeffattaniif na duukaa buutan nan barbaada. Ergaa Qolosaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kaasnee hanga lakkoofsa 19tti kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbifannee jalqabna. Mata dureen isaa karaa Kiristoos jireenyi guutuu ta'uu isaadha. Lakkoofsa 6 kaasee amma lakkoofsa 19tti kan jiru maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa Kiristoos Yesuus gooftichaa akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gad fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guuteera dhangala'uus dhiyeessaa. Namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waa tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisaa mala namaatti akka hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Isinis isuma warra bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabaniif aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isinis immoo isa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessaniif dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture sanutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irratti Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Kanaafis waa'ee nyaataaf dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'utti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokkollee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha malee duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoos. Lakkoofsa 17 kanarra deebi'a. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan sun garuu kan Kiristoos. Inni kun lakkoofsa 17ffaa kana jala muradhaa samarii yaada kanaati. Qayyabannaa guyyaa irra lakkoofsa 6-19tti kan jiru sentrala idiyaansaa lakkoofsa 17 irra jira. Namni gad deebi'ee ergamoota Waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'uutuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin obbokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaaf ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyoo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu jedheetu barreessa. Ergamaa Phaawulos gaafa ergaa kana barreessu. Egaa har'a kutaa kana gaafa walii wajjin qayyabannu gaaddidduu jalaa baanee wanticha isa dhugaatti jiraachuu mata duree jedhutti laachuu dandeenya. Gaaddidduu jalaa baanee wanticha suma dhugaatti jiraachuu kan jedhudha. Xiyyeeffannaan kutaa kanaa fakkii Yesuusiin xinneessanii namootatti agarsiisuudhaaf kan yaalan waldaa Qolosaayisiin barumsa dogoggoraatiin kan raasanii fi falaasama sobaa yeroo sana waldaa kiristaanaa gidduutti babal'ate balleessuudhaaf waa'ee garaagarummaa kakuu moofaa fi garaagarummaa kakuu haaraa gidduu jiru sirriitti galatti godhee kan mul'isu jireenya wal makaa wayii tokko yookiin kakuu moofaa kan hin taane yookiin kakuu haaraa kan hin taane jireenya gidduu tokko kan namni jiraatu kan nama godhu barsiisa sobaa yeroo sana ture
qolachuudhaaf balleessuudhaaf kutaa barreeffameedha jechuudha. Kanaaf ammamillee yoo dheerate amma danda'ametti walitti bubbunnee yaadota ijoo ta'an achi keessaa kaasuu fi yeroo isin qayyabattan immoo yaadisaa, filoonsaa, kontekestiinsaa akkamittiin dhufuu akka inni danda'u waa tokko isin qajeeshuun barbaada. Jalqaba irratti egaa Kiristoos goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gaffageeffadhaatii isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa galata guuteera dhangalees dhiyeessaadha. Lakkoofsa 6-7 jechuudha. Kiristoos goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa gaafa jedhu waan haaraan barinaa, barumsa haaraa balaaleffadhaa, hin guddatinaa, lafuma gaafa amantanii dhaabbadhaa jechuusaa akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Tarii namoonni tokko kutaa kana dalga hubachuudhaan akkuma fudhattanitti jiraadhaa jedhee an akkuma fudhattanitti jiraadhaa qorannoon baay'isinaa maaliin baay'isinaa jedhanii yeroo tokko barumsa macaafa qulqulluu namoonni balaaleffatan, tiyooloojii namoonni balaaleffatan baay'eetu jiru. Ergaan kutaa kanaa garuu hin guddatinaa beekumsatti, hin guddatinaa waan haaraa baruutti balaaleffadhaa jechuuf akka inni hin taane beekuun baay'ee murteessaadha. Innaa barsiisa Kiristoosiin faallaa ta'ee ofirraa qolachuu fi hundeessa ta'e Kiristoos irratti ijaaramanii hafuu kan agarsiisudha malee waan haaraa baruu dhiisuu kan agarsiisu miti termiin kun jechuudha. Egaa akka kutaa kanaatti namni tokko Kiristoosiin akkuma fudhatetti hundee isaa sanarratti jabaatee dhaabatee hafuudhaa fi maal gochuu qabaa waan jedhu immoo wantoota gurguddaa 4 lakkoofsa 7 kanarraa ilaalla. Maal jechuudha jennee hiiknee ilaalla jechuudha. Amma isa paakdi ta'e kana introduction lakkoofsa 6 irratti introductionidha. Introductioniin kun paakdi ta'ee jira. Kiristoos goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaadha. Kun amma waan paakdi ta'edha. Isa paakdi ta'e kanatu tokkoon diignee ilaallaa jechuudha. Lakkoofsa 7 irraa immoo zirzirii lakkoofsa 6 jira. Maal jechuudha? Kiristoosiin akkuma fudhattanitti jiraachuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu gaafa wanta cufamaa, wanta saamsamaa kana bannee akka kaartoonii haaraadhaan waashagamee dhufuutti kaartoonii ashagamaa kana lakkoofsa 6 irratti argitaniittu. Lakkoofsa 6 irra inni jiru Kiristoosiin akkuma fudhattanitti jiraachuu jechuun maal jechuudha? Seeru immoo kaartoonii kana cirreetu waan gurguddaa 4 keessaa argina. Lakkoofsa 7 irraati jechuudha. Inni tokkoffaan barsiisa Kiristoos irratti hundee ofii gad fageeffachuudha. Hundee keessan gad fageeffadhaa isa jedhu argina. Maal irratti? Barsiisa Kiristoos irratti hundee ofii gadi fageeffachuu. Barsiisa Kiristoos kan jedhu kana deddeebitanii argattu kutaa kana gaafa dubbistanii የክርስቶስ ትምህርት barsiisa Kiristoos jechuun hiika gurguddaa 2 qabaachuu danda'a. Tokkoffaa waan Kiristoos barsiisee jechuudha. Inni lammataa immoo barsiisa dhimma Kiristoos irratti xiyyeeffatee jechuu ta'uu danda'a. Lamaan isaayyuu nu deemsisa. Hundee keessan garuu barsiisa Kiristoos irratti gadi fageeffadhaa. Waan Kiristoos barsiisee fi Christ centered teaching isa irratti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Kiristaanummaan keessan እንደውም beekumsi keessan shaaloo hin ta'inii waan irra keessaa hin ta'in hundee kan qabu ta'u hundeen keessan sun immoo kan inni keessa gadi fagaachuu qabu maal jennaan teachingiidha. Teachingii eenyu? Teachingii Kiristoos. The power of teaching ergaa Qolaasaas irratti baay'ee iddoo baay'eetti argina. Humna barsiisaa isa jedhu akkasin baay'ee iddootti laattan hin barbaadan. Amanaan waan barate fakkaata. Waldaa waan baratte fakkaatti. Namni waan barate fakkaata. Kanaafidha gooftaan barsiisuu irratti baay'ee kan inni xiyyeeffate iddoo garaagaraatti jechuudha. Kanaaf ammayyuu inni isin barattan ga'aa miti. Akka fudhattanitti gooftaa kana irratti jiraadhaa. Akkuma fudhattanitti jiraadhaa jechuun waan baratinaa jechuun hin da'oo maal godhaa malee barsiisa Kiristoos irratti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Dhimma Kiristoos irratti hundeen keessan maal ta'uudha? Gada fagaatuudha jechuudha. Itti fufee achirraa maal jedhaa? Walitti fufiinsaan Kiristoos irratti ijaaramaa deemuu yaadadhu argina ammoo jechuudha. Maal jedha itti fufee? Isatti ijaaramaatii amantiitti isatti ijaaramaadha. Jecha kana duwwaa keessaa fudhannu. Tarii jechi Ingiliffaasaa baay'ee bareedaadha. Afaan Ingiliffaatiin Baayibila Ingiliffaa qabadde waan hin jirreef isin wal bira qabdan ilaaluu dandeessu. Yaadi lammaffaa ammaa inni barsiisichatti ijaaramuudha. Continuously waan yeroo tokko duwwaa goonee bakka
keessaa gallutu hin taane amma ulfina bira geenyutti yookaan amma glorification bira geenyutti maal nu gaafata jechuudha. Commitmentii guddaa nu gaafata. Irratti ijaaramaa deemuu nu gaafata. Maaliin? Beekumsaan. Maal irratti? Barsiisa Kiristoos irratti. Yeroo hundumaa irratti ijaaramaa deemuu nu barbaada malee si'a tokko mana barumsaa teoloojii gallee bakka baradheen ba'e maastarsii koon fudhe jennee waan teenyu wayii akka hin taane beekuun gaariidha. Waa'ee maalii haasa'arra? Kiristoos goofticha irratti akkuma fudhatanitti isatti jiraachuu jechuun maal jechuudha seedutu kaartoonii kana cirree waa lama arginee irra mammaatti. Tokko barsiisuma Kiristoos kana irratti hundee ofii gadi fageeffachuudha. Inni lammataa walitti fufiinsaan Kiristoos irratti ijaaramaa deemuudha. Inni sadaffaa amantiitti dhaabamaadha. Amantiitti maal godhaadha? Amantiitti dhaabamaa. Amantiitti dhaabamuudha. Amantiitti dhaabamuu jechuun waan amanne irratti ejjennoo cimaa qabaachuu jechuudha. Waan amanne tokko irratti istaandii cimaa, istaandii hin jijjiiramne qabaachuu yaada jedhu akka inni qabu ilaaluu dandeenya. Yeroo baay'ee waan amanne irratti istaandii qabnaa inni jedhu wal nama gaafachiisa. Namoonni waan amanan irratti istaandii hin qaban. Abbaa margee dhufee isaan raasa. Barsiisuma abbaa argee dhufee isaan raasa. Waan haaraa dhufee isaan raasa. Gaafa barsiisa Kiristoos irratti ijaaramaa deeman guyyaa guyyaatti hundee ofii immoo gaafa gadi fageeffatanii amantiitti dhaabamu, amantiitti ijaaramu. Istaandii cimaa firme kan ta'e amantii keessaniif qabaadhaa malee amantii jijjiiramu hin qabaatinaa yaada jedhu of keessaa qaba. Gaafa akkas ta'u kaartoonii kana gaamma cirree ilaalaa irra mitiire kaartoonii kana keessatti waan paakditee gaafa bannoonni sadaffaa ammaa inni amantiitti dhaabamuu seeduudha jechuudha. Inni dhumaa immoo maal godhaadha? Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaa jedha. Galata guutee irra dhangala'u dhiyeessuun amantiitti qabamanii dhaabbachuun ijaaramuun walitti fufiinsaan Kiristoos irratti ijaaramaa deemuun barsiisa Kiristoos irratti hundee ofii gadi fageeffachuun hiikisaa maalla jechuudha. Kiristoos goofticha akkuma fudhatanitti isatti jiraachuu isa jedhuun samaraayisdi ta'uu danda'a jechuudha. Galata guutee irra dhangala'u dhiyeessuun kun dhimma fayyina keenyaaf, dhimma amantii keenyaaf, dhimma Waaqayyo wajjin qabnuuf, dhimma fayyina keenyaa fi jireenya Waaqayyoon galateeffatu, jireenya Waaqayyoon eebbisu qabaachuu akka nuun qabnutu dubbata kutaa kanarraati jechuudha. Itti aansuudhaan kutaa kanarratti yaadi Phaawulos kaasu barsiisa Kiristoosiin faallaa ta'e jedheetu waan gurguddaa lama lakkoofsa 8 irratti tarreessa. Lakkoofsa 8 irra geenye irra gaama. Aduukaa deemaa jirtudha yaada. Lakkoofsa 8 irraa barumsa Kiristoosiin faallaa ta'e jedheetu waan gurguddaa lama kaasa. Tokko barsiisa yaada namaa keessaa ba'ee jedha. Falaasamaa fi filsifannaa beekumsa falaasama yaada namaa keessaa ba'ee jedheetu kaasa. Faallaa barsiisa Kiristoosiin kan ta'e immoo maalinni wanti nuuni irraa of eeggachuu qabnu kan jedhu filoosofii nama, falaasama nama. Amantii hojii walitti dhufeenya tokko iyyuu san qabne beekumsa namaa keessaa kan ba'u, ogummaa namaa keessaa kan dhufe barsiisa yaada mataa namaa keessaa ba'e. Waan namtolchee ta'e barsiisa namtolchee isa kanarraa of eeggadhaa jedha. Isa kana yeroo darbe dhimma noostisizimii fi dooseetizimii hojii wal bira qabeessinii kaaseera. Ammas tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 17, boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5 fi lakkoofsa 13 qabattanii akkasiin qayyabattan baay'een isin hafeera. Inni lammataa gowwoomsa waan tokko of keessaa hin qabne empty deception. Gowwoomsa waan tokko of keessaa hin qabne jechuun maal jechuudha beektu? Hundee sagalee Waaqayyoo kan hin qabne jireenyas ta'uu kan hin dandeenye jechuudha. Sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti. Gaafa barattan immoo jireenya ta'uu hin danda'u wanti sun. Ija qabaachuu hin danda'u. Wanti inni ta'uu danda'u maal duwwaadha? Haasaa ta'uu danda'a, lallaba ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a, jireenya ta'uu hin danda'u. Garuu empty deception, empty duwwaadha. Jireenyatti jijjiiramuu hin danda'u. Maaltu? Wanti faallaa barsiisa Kiristoos ta'e. Bara kana keessa baay'isuu yammatu appilaayi gochaa deemne kun qayyabannaadha waan ta'eef egzejetikaalii isa daaratti barreeffame duwwaa yeroo waan nu hin geenyeef isa duwwaa waan haasofnuuf malee ammatu bifa barumsaatti yookaan bifa lallabaatti tuun jijjiire bara kana keessa faallaa barsiisa Kiristoosiin kan ta'e immoo waan baay'ee jira.
waan baay'ee tarreessuu dandeenya. Wangeela badhaadhinaa jechuu dandeenya. Wantoota waldaa kiristaanaa keessatti barsiifaman empty deception ka'ee qabadhu amantiidhaan akka godhi marii naannessi amantiidhaan qulfii makiinaa harka kee galeera wantoonni nuun jennu empty deception gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabne. Warri kun maal faallaa barsiisa Kiristoos lakkoofsa 8 dubbifattanii tunire namni tokko illee akka barsiisa Kiristoos tutuu hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi gowwoomsa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin jedha waldaa kanaan jechuudha. Faallaa barsiisa Kiristoos kan ta'e waan gurguddaa lama kaasa. Tokko filsifannaa namaa. Abbaan barbaade barumsa mataasaa keessaa fuudhee dhufee kan barsiisu. Beezimentii macaafa qulqulluu kan hin qabne. Inni lammataa immoo empty deception. Waan tokko iyyuu ija kan hin qabne, jireenya ta'uu kan hin dandeenye, hundeensaas sagalee waaqayyoo ta'uu kan hin dandeenye yaada jedhudha. Empty deceptionii kutaa kanarraa inni jedhu. Okay. Wantoonni gurguddaan kun lamaan faallaa barsiisa Kiristoosiin inni kaasu kun immoo maalirraa dhufu kan jedhus lakkoofsuma 8 kanarratti gaafannee sirriitti ibsu laalla. Wantoonni kun lamaan immoo maalirraa dhufannaani tokko barsiifata namaa keessaa dhufu yookaan tradition of men barsiisa yookaan bartee barsiifata namootaa keessaa dhufu kan jedhudha. Bartee fi dhugicha isa ta'e barsiisa Kiristoosiin adda baafachuu dadhabuun jireenya hafuuraa keenya irratti baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Keessumatti kiristaanonni hafuura qulqulluu wajjin yeroo sirrii hin qabne yeroo baay'ee barteedhaan deddeebi'u argamuu waaqayyoo tuqaatii hafuura qulqulluu of keessaa hin qabanii muuxannoodhaan kadhatu shaakalaan jiraatu informationiidhaan jiraatu malee revelationiidhaan hin jiraatan. Kiristaanummaan immoo revelationiidha malee informationii miti. Innaa barumsi waa tokko yoo of keessaa hin qabne empty deception gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabne falaasamii mataa namaa keessaa ba'e kun eessaa dhufannaan bartee namaa keessaa kan dhufanidha. Namoonni barteedhaan waldaa kiristaanaa bara keenyaa ammaallee baay'ee kan jeeqaaru kan akka ta'e beektumni wangeela dhugaatu isin itti himtanii waan waggaa 10 yookaan waggaa 20 wangeela dhugaa hin taanetti qabatee itti rarra'ee as ga'ee fi waan isin itti himtan dhaga'uudhaaf qophaa'aa miti. Bartee namaa lakki qeessiin koo akkas hin jenne, lakki paastariin koo akkas hin jenne, lakki abaloo akkas hin jenne jechuudhaan waa'een barsiifata namaa, waa'een tradishinii namaa wanta amantiitti gufuu ta'u keessaa isa tokkodha. Barsiisa Kiristoosiin akka namni salphisuu fi barsiisa Kiristoosiin akka namni hin fudhanne waan godhu keessaatii inni guddaan isa kan akka ta'e itti fufee dubbataa jechuudha. Kutaa kanatti akka jedha akka barsiisa amala namaatti jedha. Barsiisa amala namaatti kan jedhu kun traditional teaching jechuudha. Tradition of mere men jedhan Ingiliffisa. Barsiifata namaa duwwaa. Waan namni barate waan namni ofiisaatii shaakala irraa isatti cichanii hafu dhugaa macaafa qulqulluu dhiisanii jechuudha. Inni kan biraan eessaa dhufaa barumsi faallaa Kiristoos ta'e kuni seeruu gaafa qabstuufe seerota biyya lafaa kanaadha. Elementary principles of this world. Elementary principles of this world. Seerota biyya lafaa kanaa jechuun maal jechuudha? Akka addunyaa hafuuraa waaqayyootti utuu hin taane sammuu namummaatiin qofa sirrii waan ta'e duukaa bu'u jechuudha. Sammuu namummaatiin wanta reasonable ta'e duwwaa. Waan supernatural poweriidhaan hoogganamu utuu hin taane sammuu namummaa kana duwwaatiin waan yaadamu duwwaa. Amantiin immoo faallaa isa kanaati yeroo baay'ee. Wanta sammuu namummaatiin approved ta'uu hin dandeenyedha. Baay'eensaa wanti nuun Kiristoos irraa dhaalle waan ta'eef warri Gnosticismii jennu kun beekumsadha. Waan sammuun namaa natural mind nama bira ga'uu waan danda'u duwwaatti amanu. Isa kana cabsuudhaaf seerota biyya lafaa kanaa inni jedhu waanuma biyya lafaa kana fakkeenyaaf amma dhiyuu bari'uun seera biyya lafaa kanaati. Ganniif bonni seera biyya lafaa kanaati. Already seerota baramoo natural laws biyya lafaa kanarratti warra beekaman isaan qofa miti dubbiin amantii. Amma akkatti waaqayyo nama ta'e sammuu namaa gararraadha. Akkatti cubbamaa miti immoo deebinee qajeelota qulqullootaan immoo sammuu namaa gararraadha. Wantoonni baay'een isaanii natural mind ammaa kanaa waan nuun approve gochuu dandeenyu miti wanti amantii baay'een isaa. Kanaaf barumsi sobaa waldaa kiristaanaa jeeqoroo baay'ee isaa dhufannaan sammuu natural ta'e duwwaa fayyadamuudhaan yerootti barumsa kana namoonni barsiisan kun immoo yerootti hundee ofii Kiristoos irratti akka namoonni hin jabeeffanneef Kiristoos Yesuusiin namoonni akka fudhatanitti akka isatti hin jiraanneef wantoota jeeqan keessaa isa tokko akka inni ta'e
lakkoofsa 8 kanarraa arguu dandeenya jechuudha. Akka barsiisa mala namaatti akka hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin booji'in kana hundumaattis of eeggadhaa erga jedhee booda lakkoofsa 9 irratti dhufee guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. In contrast to the teaching of Gnosticism. Why Gnosticism isinii kaasee yeroo darbe jechuudha. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata jechuun maal jechuudha beektu? Embodied isa ta'ee, incarnated isa ta'ee, waaqayyotu dhufee qaama eenyummaa namummaa uffate isa jedhu kana mormu warri Gnosticism hordofan. Maaliif jennaan waaqayyo materiaalii wajjin nikikii qabaachuu hin barbaadu. Jalqabaa kaasee kana sirriitti himaa tureera barumsa kana yaadattu. Kanaaf iyyuu waaqayyoon incarnated ta'uu hin danda'u, foon uffachuu hin danda'u, inni hafuuradha waan jedhaniif guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Waaqayyo embodied ta'uu danda'a, incarnated ta'uu danda'a. Namummaa Kiristoos, foonuma Kiristoos keessa waaqummaan buluu buufachuu danda'eera. Barumsa sobaatiin isin hin goyyoomsin, namoota waldaa Qolaasaayis hin shawwadaminaa jedheetu isa kana dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf faallaa Gnosticismii dubbachaa akka inni jiru barumsa kanaan dura baranne wajjin wal bira qabdanii isa kana ilaaluu dandeessu. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata isa jedhu kanaan jechuudha. Gara lakkoofsa 10ffaatti gaafa dhufnu isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabaniif aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa maal gootaniittudha? Gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu gaafa inni jedhu agarraa jechuudha. Amma egaa warri bantii waaqaa keessatti gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman kun eenyudha jechuudha? Waa'ee hafuurota hamootaa dubbataa jira jechuudha. Maaliif hafuurota hamootaan bitaa biyya lafaa kanaa jedha Macaafa Qulqulluun iddoo baay'eetti biyya lafaa kana akka inni bituuf waaqayyo yeroo kenneefii jira. Biyya lafaa kana kan seerratu, siisteemii biyya lafaa kanaa kan seerratu, mootummaa duuba kan hojjetu, teknooloojii duuba kan hojjetu, saayinsii duuba kan hojjetu yeroo baay'ee bitaa biyya lafaa kanaa biyya lafaa yeroo nu siisteemiidha malee waa'ee biyya lafaa isa kosmos jennu materiaalii mul'atu kanaa miti. Jechuun lafa kanatu kan seexanaati, muka kanatu kan seexanaati jechuu miti. Waa'ee siisteemiiti. Waa'ee biyya lafaa gaafa kaasnu jechuudha. Siisteemii siyaasaasaa, siisteemii dinagdeesaa, siisteemii barnootaasaa waan baay'ee isaa gavarni kan godhu diiyaabiloosidha waan ta'eef Macaafni Qulqulluun keenya isa kana keessaa baasee waan dubbatuuf jechuudha. Kanaaf Yesuus kun gaa warra gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman kanarratti maalidha jechuudha? Inni mataadha jechuudha. Mataa akka inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuurota hamoota irratti illee abboomaa akka inni ta'e yeroodhaaf abitan, yeroodhaaf barumsa dogoggoraa facaasan, yeroodhaaf waan garaagaraa godhan malee Yesuus kun warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabaniif aboo qaban hundumaaf mataa akka inni ta'e dubbateetu isaan gara jireenyaa dhuftan isinii Yesuus Kiristoos kanaan gara jireenyaa dhuftan. Gara jireenyaa duwwaa mootuu hin taane gara maaliidha? Gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu jedha. Guutummaan jireenyaa kun isuma mataa isaati. Sababni isaa Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14:6 irratti karaan dhugaan jireenyis ana dheera waan ta'eef guutummaan jireenyaa Yesuus Kiristoosuma mataa isaa akka inni ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf isin Yesuus Kiristoos kanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftanii deebitanii barumsa hafuuronni namoonni facaasan, barumsa namoonni falaasama mataa isaanii keessaa fuudhan, traditional ofii isaanii duwwaa irratti hundaa'anii barsiisaniin namoota gowwoomsaniin hin fudhataminaa, hin harkifaminaa, yaadi keessan achitti hin hatamin isin gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Guutummaan jireenyaa kun immoo Yesuusuma mataa isaatiiti kan jedhu kaasaa jechuudha. Itti fufee akkamitti gara guutummaa jireenyaa akka dhufne waan gurguddaa 4 bal'isee kaasa. Gara guutummaa jireenyaa namatti hin tolu? Fullness of life. Gara guutummaa jireenyaa akkamittiin akka dhufne waan gurguddaa 4 nuuf kaasa. Wantoota gurguddaa kana 4 immoo iddoo 2 qoqqoodee kaasa. 2 wanta Kiristoos keessa keenyatti hojjeteedha. 2 immoo wanta Kiristoos dhiibbaawwan alaan nurra jiran external pressures warra jiran kaasuudhaan nuuf hojjete kan agarsiisudha. Akkamitti gara guutummaa jireenyaa dhuftan isa jedhu waan gurguddaa 4 kaayetu iddoo 2 qooda. 1 keessa keenyatti waan Kiristoos hojjete. 2 external pressure
akka nuun gara guutummaa jireenyaan dhufne nu godhu nurraa kaasee gara guutummaa jireenyaatti nu fiduudhaaf wanta Kiristoos nu hojjetetu lakkoofsa 11 kaasee dubbata kutaa kana keessatti jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti maal godhee gara guutummaa jireenyaatti nu fidennaan dhagna qabaa yaada garaa nuuf godhee yaada jedhu kaasa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 13 irra kan jiru dubbifachuu dandeessu akka jedha. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu jedha. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha jedha. Akkamitti gara guutummaa jireenyaa dhuftan jennaan dhagna nu qabe Kiristoostu. Dhagna qabaa akkamii? Dhagna qabaa yaada gara. Lakkoofsa 13 irraas isinis irra daddarbaa keessaniif dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akkasin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera jedha. Kanaaf amma wanti Kiristoos hojjetee gara guutummaa jireenyaa nu fide kun maal jennaan dhagna qabaa yaada garaatii jedhachuudha barreessaan kun. Dhagna qabaa yaada garaa jechuun kakuu moofaa keessatti kan beekamu dhagna qabaa qaamaati. Dhagna qabaan maal ibsaa? Yeroo jalqabaaf Abrahaamii fi mana Abrahaamtu dhagna qabatee seera uumamaa boqonnaa 17 irratti jalqabe dhagna qabaan kuni. Dhagna qabaan maal ibsaa? Dhagna qabaan kan inni ibsu milikkita kakuu Waaqayyootti galuuti. Waaqayyo Abrahaamiif milikkita dhagna qabaa gaafa laatee fi anaaf si gidduutti milikkita haa ta'uu kakuu akkan sii kakadhe sanyii kee akkan eebbisu itti fufiinsa kakuu koo si wajjiniif milikkita ta'u jedheetu Waaqayyo sanyii warra kan isaa ta'an ittiin adda baasuudhaaf akka mattaawaqiyaatti laateef achumaan ijoollee Israa'eliifis dhaqee dhiira kan ta'e hundumtuu dhagna akka inni qabatu namni bitamee Israa'eliif hojjetu mana ijoollee Israa'el keessa jiraatullee dhagna akka inni qabatu Waaqayyo barbaade. Maaliif jennaan milikkitaa jedhe akka milikkitaattidha. Maal jennaan kakuu ani isinii wajjin galeef milikkitadhaa kan jedhudha. Kakuu haaraa keessatti garuu waa'ee dhagna qabaa kana dhagna qabaa maali jennaan dhagna qabaa yaada garaatiidha. Dhagna qabaa yaada garaa kun egaa maal jennee gaafa laallu tokko milikkita kan Waaqayyoo ta'uu keenya waan fiizikaalii nurraa mul'atu utuu hin taane eessa keenya keessaa kan beekamudha jechuudha. Yaada garaa keenyaa keessattidha milikkiti kun. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 sirriitti laaboreet gootanii ilaaluu dandeessu. Waa'ee dhagna qabaa baay'ee macaafni qulqulluun keenya baay'een isaa Qolaasaayis irratti iddoo baay'eetti hin kaafna. Galaatiyaa keessa jira, iddoo baay'ee jira. Qorontos lammaffaa irras jira. Boqonnaa 3 irratti waan bakkeedhaan mul'atu utuu hin taane keessa keenyatti geddaramaa deemuu, jijjiiramaa deemuu Kiristoos akka inni hojjete boqonnaa 3 Qorontosiin sirriitti akkasiin dubbisan nan barbaada. Innaa Kiristoos keessa keenyattitu dhagna qabaa yaada garaa nuuf kenne jechuun milikkita kan isaa ta'uu keenya hafuura qulqulluu nuu laachuudhaan kan isaa ta'uu keenya kan mul'isu eksternaalii bifa keenyarraa barumsa keenyarraa kan hin mul'anne waan fiizikaalii nurraa mul'anne garuu jijjiirama keessaa jijjiirama yaada garaa jijjiirama aayidentiitii nuu kennee yaada jedhu gabaabaatti akka inni ibsu ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan maalluu godhe Kiristoos keessa keenyatti maal hojjetee isa jedhuu fi cuuphaadhaan isaa wajjin duunee isaa wajjin ka'uudhaan jireenya du'aa ka'uu akka argannetu lakkoofsa 12 irraa kaasa. Akkamittiin gara guutummaa jireenyaa dhuftan jennaan tokkoffaa dhagna qabaa yaada gara. Inni lammataa immoo cuuphaadhaan isaa wajjin duunee isaa wajjin ka'uudhaan jireenya du'aa ka'uu argachuu keenya kan ibsudha. Lakkoofsa 12 irraa akka jedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Cuuphaa jechuun Roomee boqonnaa 6:1-4 irratti hiikisaa maal jedhamee caqasamee jira. Kiristoosii wajjin Kiristoositti dabalamanii Kiristoosii wajjin du'anii eenyummaa haaraadhaan Kiristoosii wajjin du'aa ka'uu akka inni ta'e Roomeen boqonnaa 6:1-4 sirriitti akkasiin dubbisan nan barbaada. Ani yeroo waan ani hin qabneef isa kana tokko tokkoon isinii yoon dubbise sa'aatiin keenya garmalee waan deemuuf irran darbaa. Garuu walumaa gala Kiristoos akkamitti gara guutummaa jireenyaa nu fide jechuun cuuphaadhaan isaa wajjin duune eenyummaan inni foonii eenyummaan addaamummaa jalqabaarraa dhufe eenyummaan inni cubbuudhaan corrupted ta'e sun Kiristoosii wajjin walitti dabalamee du'ee gaafa bishaanicha keessaa ol baanu immoo
Kiristoosii wajjin jireenya du'aa ka'uu argannee jireenya haaraatti jiraachuu keenya kan mul'isudha. Wantoonni kun lamaan wanta keessoo keenyatti hojjetamedha. Dhagna qabaa yaada garaa fi cuuphaadhaan isaa wajjin duunee du'aa ka'udha. Cuuphaa kana cuuphaa bishaanii gootan akka isin hin yaadne nan barbaada. Recommend nan godha. Tarii barsiisa mana amantaa garaa garaa wajjin akka walitti hin buuneef waa'ee cuuphaa diteelii keessa galee haasa'uu hin barbaadu. Garuu cuuphaan kun cuuphaa isa bishaan keessa lixanii bootuu hin taane dhagna Kiristoositti cuuphamuu isa jennuudha jechuudha. Amantiidhaan dhagna Kiristoositti dabalamnee Kiristoositti cuuphamnee maatii Kiristoos taanee kakuu Kiristoos keessaa argannee amantiidhaan gaafa Kiristoos du'e ani isaa wajjin du'eera gaafa inni ka'e immoo ani isaa wajjin ka'eerannee Kiristoositti dabalamuu isa jedhu akka inni ta'e beekuun barbaachisaadha. Internaaliidha jechuudha waan ammaatti ilaalaa jirru kun. Maal ta'uudhaaf gara guutummaa jireenyaa akkamitti dhufne jedhu zirzirii isaa gaafa barsiisu jechuudha. Inni lammaffaan gara guutummaa jireenyaa akkamitti dhufne jedhu externaalii waan Kiristoos godhe immoo waan lama kaa'ammas. Inni jalqabaa firdii isa karaa seeraa nutti murteeffamee ture karaama seeraa fannoo irratti nurraa cinqaarsuu Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisudha. Lakkoofsa 14 irraa akkas jedha. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin karaa maali? Karaa seeraa isheen jettu murteessaadha. Seeraa ala miti. Karaa seeraati kan Yesuus Kiristoos seera jalaa nu baase. Seera cabseetu hin taane seera raawwateeti. Yesuus Kiristoos seera jalaa kan nu baase. Wanta nurratti caafamee ture. Kan nurratti caafame maal? Firdii du'aati mitiire? Firdii du'aan nurratti caafamee ture. Maaliif? Sababii cubbuu keenyaatiif. Isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee kan jedhu kun. Duguugee jechuun maal jechuudha? Tokkoyyuu tuun hafin jechuudha. Duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii maal godheera? Balleesseera. Externaalii Kiristoos hojii araarsuu isaa, hojii fayyina keenyaa fannoo irratti akkamitti akka inni nu hojjete kutaa illaaboreet godhuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu waan nurratti caafamee ture suni firdii du'aati. Waan nurratti caafamee ture sun abaarsadha. Waan nurratti caafamee ture sun sababa cubbuu keenyaatiif, sababa Waaqayyoo irraa adda ba'uu keenyaatiif bara baraan akka duunuuf firdii du'aa nurratti faradamee turedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maal godheedha? Karaadhuma seeraatu seera jalaa nu baaseedha. Seera cabseen jedhu. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa ilaaluu dandeessu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa ilaaluu dandeessu. Karaa seeraa isa nurratti caafame sana karaa seeraa nurraa kaase. Raawwatee nurraa kaase malee cabsee diigee nurraa kaase miti. Inni kan biraan externaalii akkamitti gara guutummaa jireenyaa dhufnee isa jedhu gaafa kaasu fannifamuu isaatiin immoo warra qilleensa kanarratti gooftummaaf aboo humna qabu jedhamanii sodaatan sana maal godheedha? In salphisee jedha. Achi booddee bakkeetti isaan baaseedha. Lakkoofsa 15 irraa. Fannoo sanarratti Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiise. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni sadaffaa irratti ilaalle yookaan externaalii keessaa tokkoffaa irratti ilaalle firdii karaa seeraan nurratti murtaa'edha. Isa Waaquma nurratti murteesse. Isuma Waaqayyo karaa seeraan nurratti murteesse Waaqayyo qaama sadan tokkummaa keessaa tokko inni ta'e Waaqayyo ilmichi immoo dhufee maal godhee karaadhuma seeraa bakka keenya bu'ee gatii cubbuu keenya hundumaa kaffalee adaba keenya hundumaa fudhateetu murtii sana jalaa nu baase. Fannoo sanarraa isa nurratti barreeffame sana murtii du'aa sana xalaayaa ajjeefaman jedhamee maqaan keenya irratti barraa'e sana maal godhe tarsaasee fuudhee gatee jechuudha. Xalaa murtiin du'aa keenya irratti barreeffame sana. Achii booddee utuu murtiin du'aa sun nurratti raawwateera ta'e qaamni gammadu tokko immoo tureera. Warra qilleensa irratti aboo qabu jedhamanii sodaataman hafuuronni xuraa'oon immoo firdii bara baraa nu wajjin fudhachuudhaaf nu eeggatanii istaafii isaanii nu gochuuf kan qophaa'an immoo turaniiru. Hojii Kiristoos irraa kan ta'e isaan immoo maal ta'an jedha? In salphifaman. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 15 irraa fannoo sanarratti Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambiseedha. Agartanii harkaa nu yaasee jechuudha. Harka duwwaa hambisee jechuun nu qabatanii turan jechuudha. Hambiseetu bakkeetti isaan mul'isuudhaan jedha. Salphisee isaan agarsiisee jedhaan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun wantoota gurguddaa 4 akkaataa itti nuun gara guutummaa jireenyaa isa ta'e gara Kiristoosiin dhufne Qolaasaayis illaaboreet godhuudha jechuudha. Amma lakkoofsa 16 irraa
geenyeerra. Erga wantichi inni dhugaan qaamaaf nuuf dhufee Kiristoos jechuudha gaama. Gaaddidduu jalaa baanee erga Kiristoos qaamaan nuuf dhufee si'achi gaaddidduu jala jiraachuu akka hin qabne immoo lakkoofsa 16-17 irratti immoo ilaalla. Wanti bara kakuu moofaa ture hundumtuu gaaddidduudha jedha Qolaasaayis. Mee gaaddiddoonni kun maal maal akka ta'an tokko tokkoon boqonnaa lakkoofsa 16 lakkoofsa 17 irratti sirriitti ni ilaalla. Wantichi inni dhugaan Kiristoosidha. Kiristoos ala wanti jiru hundumtuu kakuu moofaa keessa wanti jiru maal jennaan isaan gaaddidduudha jedhe. Kanaaf amma gaa wantichi inni dhugaan dhufeera waan ta'eef maal hin goonuudha? Gaaddidduu jala hin jiraannu, gaaddidduu jala habaanuudha. Xiyyeeffannaan ergaa kana inni guddaan jechuudha. Mee wantoonni gaaddidduu jedhaman kun maal fa'i? Tokko nyaata akkasii nyaadhu kan ammoo nyaachuun cubbuudha isa jedhamu. Lakkoofsa 16 dubbisaa. Kanaafis waa'ee nyaataaf dhugaatii jedhee jalqaba. Nyaata akkasii nyaachuun qulqullummaadha. Nyaata akkasii nyaachuun immoo cubbuudha. Nyaata iddoo garaagaraatti qooduu jechuudha. Kun maal ture? Gaaddidduu ture. Bara kakuu moofaa keessa tarii nyaata akkasii nyaadhaa isa akkasii nyaatinaa jedhameera. Sun hundumtuu gaaddidduu ture jedha barreessaan ergaa Qolaasaayis ergamaa Phaawulos. Inni lammataa guyyaa akkasii guyyaa addaa dhadhanii ayyaaneffachuu. Waa'ee guyyaa ayyaanaa jedha lammaffaa irratti. Guyyaan akkasii guyyaa ayyaanaadha. Guyyaan akkasii guyyaa akkasiidha. Guyyaa abaluu, guyyaa abaluu, guyyaa abaluu jedhanii ergamootaaf maqaa kennanii qulqullootaaf maqaa kennanii guyyaa akkasii jedhanii guyyaa addaa kabajuun celebrate gochuun inni kun gaaddidduu ture. Kakuu haaraa keessaa expire kan godhe jechuudha. Amma wanta dubbisu kun hundumtuu kakuu haaraa keessa expire kan godhe nyaata akkasii nyaadhu nyaata akkasii hin nyaatini guyyaa akkasii guyyaa addaadha celebrate godhii hin godhini warri kun hundumtuu gaaddidduudha. Inni sadaffaan waa'ee baatii lakkaa'u. Baatii akkasii lakkaa'ee ji'a 7ffaa irratti akkas godhe kakuu moofaa keessatti barreeffame sana hundumaa amma diteelii ilaaluu hin dandeenyu yeroo hin qabnu waan ta'eef seera ba'uu yoo dubbistan seera leewotaa yoo dubbistan ji'a 7ffaatti akkas godhii gaafa akkasii akkas godhii baatii lakkaa'uun bara kakuu haaraa keessa maal godheera? Expire godheera. Inni afuraffaan waa'ee sanbata eeguuti. Sanbanni gaaddidduu Kiristoosiin turee jedhamanii Ibrooti boqonnaa 4 lakkoofsa 1:11. Guyyaa 6 hojii kee jedhu 7ffaa boqodhu yeroo hin jedhu 6 lakkoofsa namaatii gaafa 7ffaa irra geessu namummaa waan beekumsa namummaatiin ta'e keessaa baatee guutuu satee 7 immoo lakkoofsa guutuudha. Guutuu satee Kiristoosiin ayyaaneffachuu gaafa jalqabdu hojii kee irraa boqottaa, yaalii kee irraa, dogoggora kee irraa boqottaa, Kiristoos irratti haara galfattaa, ayyaana isaa argattaa, qulqullaa'uuf humna argattaa. Kun hundumtuu iyyuu gaaddidduudha malee wanticha isa dhugaa miti. Kakuu moofaa keessa wantoonni baay'een tarreeffamaniiru. Kana godhii sanan godhinii gaafa akkasii akka godhii kana nyaadhu achiin bahii kana cabsii kana daakii wantoonni jedhaman hundumti isaanii maa inni gaaddidduu wanta dhufuuf jiru turan. Wantichi inni dhugaan dhufeera waan ta'eef kana booddee maal hin godhina? Siraata bara kakuu moofaatti qabamtanii hin jiraatina. Nyaati dhoowwaa qabu hin jiru, guyyaan dhoowwaa qabu hin jiru, baatiin dhoowwaa qabu hin jiru. Hundumtuu eeyyamameera. Isa Qorontoos irraa jedhu sana. Waan hundumtuu dhoowwaa hin qabu hunduu nama gargaaru jedhu sana jechuudha. Seera isa bara kakuu moofaa sana jalatti qabamtanii hin jiraatina. Maaliif jennaan inni gaaddidduu ture. Gaaddidduu jala immoo hin jiraatani bara baraanii wantichi inni dhugaan inni qabatamaan sun dhufeera waan ta'eef kan jedhutu lakkoofsa 17 irraa argina. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosidha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bara kakuu haaraa keessa gama maaltu ta'e jechuudha? Wanticha isa dhugaatu nu dhufe. Kiristoos isa dhugaatu nu dhufe. Isa seera keessatti waa'insa waan baay'eedhaan dubbatame. Mukaan qabamee, baalaan qabamee, siraata adda addaan qabamee, sirna lubootaan qabamee, sirna leewotaan qabamee, raajotaan qabamee, waan baay'een qabamee, wanti tarreeffame kakuu moofaa keessa wanti dubbatame sun hundumtuu taargeetiin isaa waa tokko ture. Maal ture? Yesuus Kiristoos bira ture. Yesuus bira ga'aa. Bara baraan gaaddidduu jala hin jiraatinaa. Yesuus bira ga'aadha. Ergaan Qolaasaayis guutummaatti kan inni dubbatu jechuudha. Amma gaa lakkoofsa 18ffaa irratti gaafa gasixxanii ilaaltanii shaakalawwan sobaa warri Qolaasaayis keessa galan muraasa waan sadan tokko kaasa. Shaakalawwan sobaa Kiristoos bira ga'uu dadhabuu isaaniitiin, Kiristoosiin ayyaaneffachuu dadhabuu isaaniitiin,
ammayyuu seera isa bara kakuu moofaatti qabamanii jiraachuudhaaf yaaluu isaaniitiin shaakalawwan sobaa gurguddaa 3 yeroo sana isaan keessa galanii turan kaasa. Tokko gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane mock humility yookaan asceticism isa jennu agultiitinna. Gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane asceticism jedhama afaan teolojiitiin. Afaan Ingiliffaatiin immoo mock humility. Gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane. Gad of deebisuun sobaa kun keessumaa jaarraa lammaffaa keessa baay'ee beekamaa ture. Dhaloota Kiristoosiin booda jaarraa lammaffaa keessa asceticism inni jennu kun baay'ee beekamaadha. Namoonni foon keenya gadachinee waan hafuuraatti jabaannaa jedhanii yaalii garaagaraa gochaa turaniiru. Inni kun immoo soomii isa dhugaa miti. Soomii isa dhugaa miti. Soomuudhaan fuula isaanii xureessuudhaan of fokkisiisuudhaan sanyii isa gooftaan warra Fariisotaatiin Maatiyos boqonnaa 6:16-18 irratti yeroo kadhattu ati fuula kee dhiqadhu dibadhu rifeensa kee filadhuutii kadhadhu of hin agarsiisinii sanni jedhu sana asceticismiin sobanii gad of deebisuudhaan gadaamii galuudhaan jaarraa lammaffaa keessa baay'ee waa'een gadaamii galuu bara sanadha kan inni dhufe. Gadaamii galuudhaan wanta hin barbaachifne gatii hin barbaachifne kaffaluudhaan gad of deebisuu sobaa tokko namoota baay'eetu keessa galee rakkachaa ture. Innaa lakkoofsa 18 irraa akka jedha namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'uutuu hin qabaatiin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isaa hin dhabsiisinii jedha. Tarii isa kana afaan garaagaraatiin dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Let no one beguile you of your reward in a voluntary humility and the worshipping of angels. A voluntary humility isa jedhu kana mock humility iddoo tokko tokko immoo wanta waaqayyo hin barbaadin jechuudha. Namoonni caalchisanii nama hafuuraa of fakkeessuudhaan hafuuroo of fakkeessuudhaaf of hafuuressuudhaaf of hafuuressuu sobaa isa jedhu jechuudha. Isaan namoonni akkas hin goyyoomsine. Akkuma kana immoo worshipping of angels. Afaan Oromoonsaa baay'ee original manuscript irraa kan fagaateedha. Please lakkoofsa 18ffaa afaan Oromoosaa akka inni sirrii hin taane beekaa. Difratiidhaan isa kana isinitti himuun barbaada. Namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee inni jedhu baay'ee hiika dogoggoraadha. Please na dhaggeeffadhaa isa kana. Yeroo baay'ee akkamittiin haasofna kutaa kana namatu gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee jedha. Namni ergamoota waaqarraa waaqessu nama gad deebi'aadha. Maal akkamittiin nuun ijoollee waaqayyoo ta'an irraa gad deebinee ergamoota waaqarraa waaqessinaa konseptii kanaan hiiku namoonni. No. Mee afaan Ingiliffaasaa dubbisaa. Afaan Amaariffaasaa hin beeku. Mee afaan Ingiliffaa versionii garaagaraa dubbisaa. Namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallateedha tun taane namoota gad of deebisuu sobaa of gad deebisanii fi namoota ergamoota waaqessan yookaan ergamoota waaqessuudhaaf jaallatan of heeyyaman jedheetu waa'ee namoota lamaa kaasa yookaan waa'ee konseptii lamaa kaasa. Inni kun piraaktisii sobaa warra Qolaasaayis keessa tureedha jechuudha. Waan garaagaraati baay'ee. Gad of deebisuu ni jedhu gad deebuu ni jedhu gad deebuu jechuun asceticism mock humility gad of deebisuu dhugaa irratti hin hundoofne isa jennuudha yookaan of hafuuressuudhaaf jedhanii gadaamii galuu ta'uu danda'a, dhagna ofii cicciruu ta'uu danda'a, daaraa mataatti firfirfatanii kadhachuu ta'uu danda'a, fuula ofii boosomsanii an kadhata guyyaa 30 irra hin gale, kadhata ji'a tokko hin gale maal isa jedhan ta'uu danda'a. Gad of deebisuu soba mock humility isa kanadhaan konseptii biraadhaan. Ergamoota waaqarraa waaqessuun immoo konseptii biraadha. Please walitti fiddanii isa afaan Oromoo isaati akkasitti nu hubatinaa. Namni gad deebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'uutuu hin qabaatiin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisinii kan inni jedhu kuni maaloo afaan Oromoo isaa akkasitti nu hubatinaa. Afaan biraa dubbisaa. Tootaalii inni kun sirrachuu qaba. Translationii Baayibilii irratti tarii yoo waaqayyo borii carraa akkasii iddoo akkasii isinii kenne afaan Oromoo kana lakkoofsa 18ffaa kilaarifaayi godhaa. Ifaa miti afaan Oromoonsaa. Kanaaf piraaktisii gurguddaa 3 argina lakkoofsa 18 kana duwwaa irratti jechuudha. Tokko maal jenne? Asceticism, mock humility.
gad of deebisuu dhugaa irraa hin taanedha. Agultiitinna isa jennuu jechuudha. Kanaaf namoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo irratti ijaaramanii hin dhaabbanne maal ta'uu gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane kanaaf saaxilamudha yeroo baay'ee rakkinni guddaan jechuudha. Gad of deebisuu maaliin jedhe gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane of hafuuressuu humnaa ol of hafuuressuudhaaf baay'ee nama kadhataa fakkaachuu baay'ee nama gad of deebisu fakkaachuudhaaf amma barbaachisu ol sobaan utuu keessi namaa xuraa'ee hamminaan jallinaan xuraa'ummaan guutee jiru bakkeedhaan fafakkeessanii gad of deebisuudha. Isa kana Qolosaayiis irraa gassennee isin ilaalla baay'isee waa'ee aseetisiizimii kana waldaa Qolosaayiisiin baay'ee waan rakkisee fi gassiqees lakkoofsa biraa irratti Phaawulositoonni irra deebi'ee wanta kana dubbatu isinitti agarsiisa yeroo kan biraa gaafa bira geenyachuu gooti. Okay. Kan itti fufu piraaktiisiin dogoggoraa jiru maanni ergamoota waaqeffachuudha. Waaqeffannaa ergamoota. Ergamoonni akka nuun isaan waaqeffannu barbaadan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8-9 irratti ilaaluu dandeessu gaafa Yohaannis ergamaa mul'ata isatti agarsiiseef gajjadhee sagaduudhaaf ka'ee lakkii nuun hafuurota hojii hidhata hojii siif kennamneedha. Era waaqayyoof sagadeeranii kan dide ergamootumadha. Ergamaan waaqeffannaa fudhate macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo tokko illee hin jiru. Ergamaan waaqa miti waan ta'eef. Waaqa kan hin taane immoo waaqeffannaa fudhachuu hin qabu waan ta'eef. Beeku ergamoonni poozishinii isaanii. Kabaja addaas hin barbaadan ergamoonni. Amantaan tokko ergamoota kabajnaa ergamoota addaa akkas goona yeroo jedhannoo kabaja addaa hin barbaadan isaan hafuurota hojiiti. Ergamootadha isaan akkuma maqaa isaanii. Ergamaan kabaja ergamaaf kabajiin kennamu saayinsii masaatti iyyuu jechuudha. Kanaaf piraaktisii dogoggoraa waldaa Qolosaayiis keessa ture keessaa inni tokko maalan jedhee ergamaa waaqeffachuudha. Inni jalqabaa gad of deebisuu dhugaa irraa hin taane mock humility yookaan asceticism isa jennuudha. Lakkoofsa 18 irraa piraaktisii dogoggoraa yookaan piraaktisii sirrii hin taane waldaa Qolosaayiis keessatti nuun arginu inni kan biraan maalinni turtii gad of deebisuu sobaatiin hafuuraanan ture jedhan keessatti immoo namoonni mul'ata akkasiin arge jedhanii sobaan waldaa burjaajessaa turaniiru. Kutaa kanarraa waan isin hubattan. Ilaa akka jedha. Gad of deebisuu sobaaf gad of deebisanii yeroo gadaamii turan kadhata guyyaa 40 ture kadhata maaloon tureranii akkuma warra tajaajiltoota biyya kana keessaa fayyuma abbaa nagaa lafaa kaa'anii gidduu kana immoo nan badee miti isiniin jedhu lafuma kaa'anii tusin ittiin kaasin jechuudha. Gaafa isin jettanii kadhata guyyaa 40 irran ture asceticism gad of deebisuun inni sobaa of hafuuressuun inni sobaa isa kanadha. Namooti kun egaa wanti isaan rakkinni isaa waldaatti gootan tokko maal inni jennaani mul'ata arge tokkoon himuudhaan sababii ga'uutuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin obbo koksee galata isin hin dhabsiisin. Nama akkasii jira ture waldaa sana keessaa jechuudha. Turtii gad of deebiseen hafuuraan ture jedhu sana keessatti mul'ata akkasiin arge jedheetu yaada ofii isaatiin ergaa sobaa mul'ata sobaa dubbata. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti argitaniittu mini du'een ture du'ee deebi'ee dhufee jannata daawwadheen dhufe se'ooliin na daawwachiise maal wanta akkasii macaafa qulqulluu irra hin jiru obboloota kun dogoggorina. Inni sobu hundi isaaniiyyuu. An dhuguma isiniin jedha jabaadheen isiniin jedha ushat no. Sobadha waaqayyoo intini miti tuurii intini iddoo tuurizimii irra deemsee nama ilaalchisu hin qabu. Tuuristii miti waaqayyo. Waaqayyo iddoo tuurizimii hin qabu. Macaafa qulqulluun gaadha. Macaafa keenya irratti inni barreeffame iyyuu namichichi inni bara Alaazaar Faasuun Soorosichi iyyuu dhaqeeni bolaa kootti manaan no. Lakki isaan tajaajiltoota qabu Museen fa'aa jiru. Akkas jechuun seerri jira baaybiliin barreeffameera waan ta'eef ati dhaquus hin barbaachisu jedheen akkas jechuun maal jechuudha beektu namni kan biraan argee dhufe waan nutti lallabu hin qabu jechuudhaan hin barbaachisu. Maaliif macaafa qulqulluutu otoriitii dhumaa qaba. Jireenya bara baraa kennuuf macaafa qulqulluun hin ga'oodhe waaqayyo Tolosaa ajjeesee jannata daawwachiisee fedhee akka nutti mongodhu yookaan nu as faraarra'u fedhee badhaasaa dhaqee Si'ooliin hin daawwachiisu waaqayyo naa amanaa kana jala mureen isinitti hima cubbuu natti ta'u sobadhanni kun. Innaa bara sana keessa akkuma kana namoota gadaamiin ture maaloon turedhanii gad of deebisuu sobaa mock humility isa jennu kana keessa namoota turantu yaada ofii isaanii keessaa fudhanii dhamini obbo koksuudhaan yaaduma isaanii keessa yaada garaa isaaniitiin obbo koksaniitu mul'ata waaqa biraan taane fidanii dhufu waan ta'eef isatu waldaa jeeqee piraaktisii sobaa kana sadantu waldaa Qolosaayisiin keessa jira isa jedhu yeroo inni kaasu agarraa lakkoofsa dhumaarraa lakkoofsa 19 irraa gaafa dubbifannu namoonni shaakala gadee akkasii keessa jiranii
eebba isaanitti irratu gaafa dubbatu maal jedhaa Kiristoos isa mataa dhagnichaa ta'ee dhagnichi immoo ittiin sooramuuf guddina waaqayyoo biraa argatuunis buusaaf buusaatiin walitti hidhamu sanatti jabaachuu hin danda'u. Namni akkasii kun dhagaala. Namoonni piraaktisii gurguddaa kana sadan godhan maal fa'i isaan gad of deebisuu sobaa, ergamoota waaqessuu, waaqa wajjin turredhanii sobanii, yaada garaa isaanii keessa obbo koksanii, akka nama kadhataa, akka nama hafuuraa of godhanii sobanii, waldaa kiristaanaa warri goyoomsa warra akkasii kuni Kiristoos isa mataa dhagnichaatti isa guutummaa dhagna isaattis guutummaan dhagnaattiin sooramee buusaaf buusaatiinis walitti hidhamee guddina waaqayyo biraa argatuun guddatu sanatti hin jabaatan. Namni akkasii jabaachuu hin danda'udha. Kanaaf isin garuu maal ta'aadha? Hundee keessan irratti jabaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Barumsa akkasii, filsifinnaa akkasii, reveleeshinii akkasii, gad of deebisuu sobaa akkasii irraa of fageessaati Kiristoos isa karaa gurguddaa afur hojii fayyina keessanii fiixaan baasee dhagna qabuu yaada garaatiin akkasuma cuuphaadhaan isatti dabalamtanii isa wajjin eenyummaa haaraatiin akkasiin du'aa kaatan isa godhe akkasuma immoo isa fannoo irratti isin irratti caafamee ture fannoo irratti cinqaarsuudhaan waan seerri isinirraa barbaadu karaa seeraa isinii raawwate hafuurota hamoota warra qilleensa kanatti gooftummaa qaban immoo isa salphisee bakkeetti isaan agarsiisee isatti jabaadhaa dhaabadhaa malee barumsa nama xaarotaatiin hin goyyoomfaminaa irraafaminaa hundee keessan irratti jabaadhaa barumsa Kiristoos duwwaa irratti xiyyeeffadhaa jedheetu barumsa Kiristoos irratti waldaan akka isheen xiyyeeffachuu qabdu dubbata. Kutaan kun walumaa galatti jechuudha. Amma ammaatti waan an jedhu isinii galeera jedheen yaada. Walumaa galaa Qolaasaayis boqonnaa 2:6-19 waa'ee isa kanaa dubbata. Gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu. Kutaattaanu Qolaasaayis boqonnaa 2:20-23 versiiwwan kana sadan duwwaa laallee boqonnaa 2 yeroo taanutti xumurreetu boqonnaa haaraa walii wajjin kan jalqabnu ta'a. Eebbifamaa yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.